horii duriini loon 70 qaba reegar 50 qaba amma tan tokkollee hin qabu lalleessaaf oolaallee waan tokkollee oolaan inni nu bonaan dhumate lalleessinutti nyaateetiin horiin kan nyaata furuusatti bitanii waan dhibi hin qabnu wanni nu qabnu horii sunillee qara'u maannoo jenne ani immoo akka mataa kiyyaa dhiirsallee hin qabu ijoollee 3 barsiisee jira waan ijoollee barsiisaa jedhee horii sun baankiin kee jenne jaarradhee manallee hin qabu amma fula bultiillee hin qabnu goonce tan dirjiitiin nu kennite teende tan keette teen waan bulluun garaachatti hin qabnu fula bulli hin qabnu rakkoo qabdi dubartooti maan jennaani aadmanaati dhiirsi yoo ala galu duruma dubartooti irraa eegata aanan yoo jiraatan man jiratan yoo qalatan foon mana qaban ijoolleen aadhi irraa eegat dhiirsi niitii irraa eegat rakkoon isiin qabdu ilme taan yadhalte dudda qabdi taan garaa qabdi ilmeen muchinooti ilmeen diqqoon isiin dudda qabdi itti bootti cinqamte waan taate dhabde dhiirsi yoo ala galu isii birtaa waan itti kennitiin qabdu haati hoossisa jaartiin laaftuun haadholeen ulfa cufti areer waan tokko hin qabdu liqimsaa umaatu hin qabdu akka malee miidhamte miidhaan ergeette keessumat dubartoota. Haalli dubartooti kee jirtu alcima jiranii deeggarsaa wal qabatee wanni gaa'eedha hin jiru hin deeggaramanii garuu ammoo wanni nam qulaamsu wanni gaa'an hin jiru garuu ammoo keessumaa dubartooti oosisaa fi dubartiitii ulfaa rakkisaa jiran maal innaan durii kun beekamu booranii aanan areera amma wanti sun hin jirtu harbisaan namni godii booranaa inni rakkoo nagan geettir dhaqqabee tokkoffaa rakkoo bishaaniiti har kaata argit kana nami teendee khayb bulanii gaaddisi dhibiin hin jiru keessumatti am dubartiin armoosisti areer dhudhin qabdu daa'imni sun warraa fedha kanaaf nami aal rakkisa aal cima jiru dubartii ulfaati fi dubartii hoosisaatiin amma akka aal qabatan kennatti dubartiin aal rakkisaa jiru 35,900 fi 32 aal rakkisaa jirtedha. Amma kiraasaa keessa bineensi nu nyaan bineensi alaalleen durii oromkeen sun nyaata suniin fayyadam nyeenca waraabessillee horiin kaan lafayyuu hin jiru nyeenca waraabessillee waan nyaatin qabu inni nu qara horiin raasaa kee qubanna raasaa keessa nu nyaati jenne karaa irratti fulaanaan nu argutti fula nami karaa guldeeme NGO'n adda addaa nu argitutti fula mootummaan qubnu qabutti baqan akka tokkotu jiru booranni armi jiru kun. Haal ongi kanaan miidhamanii asitti argaman dubartiin barumsa keessa barumsa waan barattuun dhabde addaan kuttee uummati durii loon qabaatee loon sun gurguratee ijoollee fi barsiifachaa jecha. Kanaaf har'a immoo waan barsiifatuun dhabee dubartiin kutaa 12 fixxee kutaa 10 fixxee ofirra teeffattee jecha. Kanaaf dubartiin sun har'a maangooti waan barantuu waan dhabdee fi ulfintaan keessee nuun hin jira eerumaa intaan keessee nuun hin jira. Kanaaf nu ammoo wanti nu goonu deeggarsa karaa dhaabbata UNICEF'n dubartootun dhaan fakkeenya dubartiin gaafa mankeetteetu baasiitti jira. Fakkeenya moodisiin isiin barbaar moodisii tokko bir 80 bittaa jechuudha. Kanaaf haadhi sun abbaan sun maan gaafatti galtee bir sun eessa fuudhee waan kan bitaaf kanaafitte fuudhin ta'an ulfintaan keessee nu waan jirtuufi karaa amma UNICEF'tiin waan qulqullin meeshaa qulqullinnaa wal qabatee dubartii sun ammoo karaa isiin deeggaramtuuni karaa hanaan deeggaruutti hin jirra warraan kadhannee. Gabaan beenu gabaan hin jirtu naggaadeen hin jirtu namni rabitu hin jiru rakkoo immoo namni danda'e lakkisu tanaaf inni malee namni rabitu hin jiru. Gabayaa tan durii munaat kan loon guutanii dhaabatanii am loon gabayaa tan badii qayyuum kaan fuunaa gammaa nami rakkoo foofee yoo akka sila rakkate yoo gati xiqqoo tokko argatee lawurii kana baay'oon yaa bira deema wanni gamma nami bire jaajjuu fi obsaaf birine jaajjuu gati xiqqoo sulle tanam irra bitanii dhabameef bire jaaju gati xiqqoo namnam irra bit dhabaniif bire jaajjuu jiran loon kan nami haluu baay'ee toofe lubbu garaachina masaatiif oofe namnam irra bit dhabee garitti galchi dhabee bire jaajjuu jir malee gati xiqqoo kennanii fi gati tuffata gati guddoon barbaada birine jaaju gatiin xiqqoolleen hin jirtu xiqqoolleen. Gabaatan duraan loon guutanii alatti deebi'an loon armayjee alatti deebi'ee guutee fuula ijjaatee dhaabasuun bitanii fixan naggaadeen bittee agarsii agi dabuubii agi gujii agi naggaadee seentaa boronaa mooyyalee lachi gadillee bitanii cuf bitanii fixan loon gisa sun immoo horomii loonii kuma 70-80 mallee baasaa ture hawwichi loonii kuma 20-30 baasaa ture har'a ta'anii horomii kuma 5 jaan bituu jiranii
afuriin bituu jirani abuchilooni kun tokkoof lamaan bituu jiran raadilooni goromsilooni kun fudhanii kabitaa turani arraa birri kumaaf wayi dhibshaniin kumaan akkasiin bituu jiran. Waaqaan gaditti mootummaani uummata akka waaqa jira. Uummata waaqi irraan bisinaa mootummaa yoo cinaa dhaabbatee deeggarsa kan nama taanaan kasaa taanaan mootummaan gabbu'aansa dhugumaan wanni deeggarseedhanii achi labsanillee ni aga labsiin geettu uummati biriin geettu. Haga labsii dhageennee miidhaa hongee godin boorana dhaqqabdi ta'an irraa deeggara achi ebel miliyoona gana kennee ebel miliyoona gana kennee ebel miliyoona gana arjoomeedhaan suni gurraan dhaga'u malee wanni kun uummati birgeette uummata kana rakkotan irra dandamachiisuu malte mootummaa waan kana uummata kana rakkotan irraa dandamachiisee jennee tana erga dabarfachuu feene. Wanna gamma namni bira jaajuu fi namni irraa bitu dhabanii saawwichi loonii kabbaan oofa ta'anii kuma kennanii dhibbi tokko ja'a torba kennanii wanni bira jaajuu jiruuf ta'u waan dhibii qabuuf galgal kayyoo galii namni waan nyaatu qabu kagadaaf waan nyaatan qaba. Mootummaan qarqaartuu qofa ta'in gabayaan lakki nu barbaade karaa isiin jirtu deeggarsa gabayaan nu barbaade naggaadee akka mootummaan nu gadhiiseetiin loon kun faltee godhee mootummaa gabayaan lakki nu barbaadu adu qarqaartuu qofa ta'in nama waa nama kennu qofa ta'in kan jechuu barbaada. Yoo gabayaan hin barbaadamee moorsiisee bulaa kun qarqaara wanni qarqaara goblol suni yoo namni irraa bitu arganne achi ifannee bultii xiqqoo tokko buluu dandeenya. Bishaan guyyaa tokko boottiin guyyaa tokko nuu dhufti guyyaa sun afaanitti waliin obaasu. Kun ooyiruu nutti hin dhiyaatu jaartiin laaftuun aduu ayilaa qabteetti irguddo. Roottoyyuu hin qabne eelis simmintooleen as dhiyaata malee gara kuunam karaa biyyatti godaansisan sulleetti hin dhiyaatu lafa dhibiilleetti hin dhiyaatu. Kuno madditi teennee leelwayya fula dhibiillee maddi dhibiillee hin qabne. Dheebullee akka dhumachaa jira. Gargaarsallee dhiyoota waan xixiqqoo tokko argachuu jirra malee oma argachuutti hin jirra.